Jaalala kan jedhamu na keessaa du'ee jira. Hindubbatu keessa keetti gungumtaa waliin onnee manni qorre argita wal jaalachuun yoo taane garaadhaanii maqaaf malee maal godha qubeellaani. Ani maqaan koo Ayiniyyee Shifarraan jedhama. Kanan jiraachaa jiru Dubaay keessa yeroo ta'u kanan dhaladhe immoo Boruu Jaawii baadiyyaa keessattidha. Barris dabaree nama geechi yoo rabbi jedhee. Maatiin koo harka qalleeyyii waan ta'aniif barumsa na barsiisuudhaaf fedhii hin qabani. Ani garuu ijoollummaa makootii kaaseen barumsa barachuuf fedhii guddaan qaban ture. Kanumaanis ittuma rakkadheen eessuma koo bira deemeen akka inni mana barumsaa deemee na galmeessuun gaafatadhe. Innis tole jedhee kutaa tokkoffaa akka abbaa kootti maqaa isaatiin kutaa tokkoffaa na galmeesse. Guyyaa sanarraatii kaatees fedhiin jaalala barumsaaf hin qabu guutamtee hanga kutaa 8tti rakkoo fi godaannisa hedduu bira darbeen baradheen barumsa koo xumure. Kutaa 8 qorumsa maatirikii qorameen qorumsaaf milkaa'een gara kutaa 9tti darbus deeggarsi dabalataa waan na barbaachisuuf maatiin koo dubartiin barattee eessa geessi magaala deemiitii hojii humnaa hojjedhu naan jedhani. Anis kanan godhuu fi yeroo sanatti nama na barsiisu dhabeen jaaladheen otoo hin taane taa'uurra jedheen gara magaalaatti deemeen hoteela tokko keessa hojjechuun jalqabe. Yeroo kanattis turtii muraasa booddee dargaggeessa achuma hoteela sana keessa hojjetu tokko waliin haaluma inni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseen anis faaya isaa laaleen tole jechuufiin turtii yeroo muraasa booddee mana tokkotti waliin jiraachuu eegalle. Wal danda'uunis waggaa 2 guutuu waliin dabarsine. Amallisaa yeroo yerootti waan natti jijjiiramuuf wantan isa waliin karoorsee hedduu deemsa jalqabeen gidduutti addaan kuteera. Yoo xiqqaate isaaf si'a 3 ulfaa'een si'a 3 gadameessa koo keessaa daa'ima baaseera. Haalli yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuunsaa fuuldura koof waan baay'ee na sodaachiseef tarii namichi kuni booddee nagatee deema ta'innaa jechuun karoorseen ulfaa'een ji'a 2-3 ergan guutee booddee daa'ima ofirraa baasuuf yeroo hamma kanaa ofirratti murteesseera. Yeroo sanatti haalli sunnaaf ulfaataa waan tureef hanga kanaatti cubbuu ta'e natti hin dhagahamu. Haaluma kanaan anaa fi inni otoo waliin jiraachaa jirru haalli jireenya keenyaa fooyya'uu waan dideef anis yaada biyya hambaa deemuu kaaseefiin innis tole jedhee baay'ee gammadee rakkoon qabu deemiitii jireenya keenya nuuf fooyyessinaan jedhe. Ulfaataadha farda guluuf hin beekne sakaalaan haala geedhaleen jisu. Anis tole jechuun qarshii 7,000 obboleessa koorraa liqeeffadheen biyya hambaa deemuuf piroosesii jalqabe. Otoo hin deemiin duras ani waadaa waliif haa gallu jedheen innis tole jedhee abbootii amantaa waamnee anaa fi inni isaan gidduutti waadaa waliif seenne. Anis sirraa duutiyyuu gargar nan baastu, innis sirraa duutiyyuu gargar nan baastu. Ati kan kootii ani kan keetii, anaa fi nama 2 toon taane nama tokko wal jennee waadaa waliif seennee wal gaggeessine. Anis gara biyya hambaa kootti ni male. Akka carraa ta'e biyya hambaa carraan inni nagee bakka gaarii waan tureef akkuma deemeen haala gaariin isaaf bilbiluun jalqabe. Haa ta'uutii achi deemeen ji'a 10 akkan fixeen guyyaa tokko akkuma inni miskooliinaaf godheen deebisee isa erganaa sobsiisee booddee wantan mana kiraayeef kaffaluun dhabee qarshii naaf ergee na gaafate. Anis haaluma inni na gaafateen tole jechuutiin obboleessa kiyyarraa qarshii 2,000 fudhu jedheen obboleessa koo biratti isa erge. Innis dubbii kana na diduun qarshiin 2,000 anaaf maal naaf gootii kanaan ol waan hin barbaaduuf qarshii kana caalu naaf ergeedhe. Anis ammaaf kan hin qabu kanaa yeroo booddee irrattin siif dabalaa hangasitti garuu obsi yeroon jedhu lakkii ammuma yoo naaf ergite malee ani hojiittiin hojjedhuun qaba jechuun na sarduu jalqabe. Anis dubbii kanarratti baay'ee mufachuun anaan moo qarshii barbaadda jedheen akkuman gaaffiisa gaafadheen innis siin hin barbaadanaan jechuun waliin haasofnee bilbila keenya cufanne. Kanumaanis buleen haala mijeesseen yeroon gara bilbila isaatti bilbilu bilbilli isaa guyyaa sanarraatii kaatee homaa naaf awwaachuu hin dandeenye. Yeroo hedduus yaaleen nan dadhabe. Jaalalli dhumee amma lolaaf kaatee mucuu jaaftee ansii shaakee akkasiin sinii taatee ulfaataadha amala jijjiirrattee anis beekee qalbii keessi foolaatte. Sababa jaalala isaatiinis yeroo dheeraaf baay'een dhukkubsadhe. Nama jaallatan barbaadanii dhabuun baay'ee namatti ulfaata. Kanumaanis jaalala isaa keessaa ba'uuf yeroo hedduu natti fudhate. Ta'us wanta akkaa ta'eef irra deebi'uu waan hin dandeenyeef
anis keessaa ba'uun qaba jedheen murteeffadheen gargaarsa waaqayyoon keessaan ba'e. Erga sanaa booddee garuu wanti hundumtuu baay'ee natti ulfaachuu jalqabe. Otuun haaluma kanaan biyya hambaa keessa jaalallee koodhee booddeen mana namaa keessa jiraachaa jiru guyyaa tokko garuu obboleettiitti kan naaf ooltu mucaaneessuma koo otuu ishee waliin bilbila haasa'aa jirru namni ta'e nagaa si gaafachuu barbaada jechuun maalummaasaa erga natti himtee booddee anis tole jedheefiin bilbila isheetti laattee innis na waliin haasa'uu jalqabe. Kana duras nama haaraa waan natti hin taaneef anis faara tolaan isan keessummeesse. Turtii yeroo booddees guyyaa guyyaan erga waliif bilbiluu kaanee innis haaluma gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseen anis itti yaadeen tole jedheen hiriyaa waliif taane. Hariiroon keenyis yeroo gabaabaa keessatti nama waggaa hedduu waliin jiraatee walitti fakkaanne. Hiriyaa koo kanan duran dhabe sanas isarratti nan dagadhe. Isa waliin hariiroo jalqabeen ji'a 6 booddee abbaa kiyya waan na jalaa dhukkubeef anis gara biyyaatti dhufeen isaaf bilbileen wal argines waan kanaan duran dabarse hundumaa tokko lamaan erganitti mee booddee innis kun rakkoon qabu amma darbeera anaafisii akka haaraatti waliin jiraanna naan jedhe. Anis dubbii kanatti baay'ee gammaduun turtii ji'a 2 ergan biyya jiraadhee booddee innis maatii kootti ergee qubeelaa naa fiduutiin anaa fi inni waadaa waliif seennee gara biyya hambaatti deebi'ee malee. Biyya hambaa deemeen hangan ji'a 6 guutuutti hariiroon keenyi jaalala fayyaa fi homaa rakkoo tokko kan hin qabne ture. Haa ta'u malee garuu ji'a 6 ergan guutee booddee jaalala keenyatti nutti qoosuu jalqabe. Yeroon isa waliin haasa'u of tuulummaaf keessaa qabuu fi jechoota darban kana dura dubbatee hin beekne haasa'uu jalqabe. Anis dhimma kanarratti baay'ee sattaaruun guyyaa tokko yoo na jaallatte amala kee sirreeffadhu yoon barbaanne immoo nama biraa waliin wal fuutee jiraachuu ni dandeessan jedheeni. Innis deebii isaa sadhumaaf haga yoonaa jecha kana sirraan barbaada mitii naan jedhee achumaan anaaf inni gargar baane. Har'a gorsa koo diddee nan dhageessu na ifaata kadeen gaddaan taane. Kan koo rabbi beeka jedheen rabbitti laadheen hunduma isaa dhiise. Hariiroon kunis erga addaan citee yeroo ammaa kana waggaa 3 fixeera. Jaalala kan jedhamu na keessaa du'ee jira. Hiriyaa dhiiraa miti hiriyaa durbaa amanee waliin jiraachuun baay'ee natti ulfaateera. Yeroon namatti siiqus baay'ee na sodaachisa. Mee hadaraa yaa obboloota koo otuu obboleettiin keessan akkas rakkattee isin bira dhuftee maal jettanii gorsitu? Maal godhu? Ofii koof murteessuun baay'ee na sodaachiseera. Gargaarsa keessaniin barbaada. Yaada keessaniin na gargaara. Ayiniyyee Shifarraa Dubaa irraa nagaatti. Ashama akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'uchaa. Egaan guyyaa har'aas akkuma yeroo hundaa barame xalayaa obboleettii keenya Ayiniyyee Dubaa irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasiin seeraan na caqaftan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya Ayiniyyee xalayaa kana barreessitee nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 akkuma armaan olitti xalayaa obboleettii keenyaa dhageessanitti obboleettiin keenyi seenaa jireenyaa fi jaalala ishee nuuf qooddee jirti. Kanumaanis gargaarsa keessan naaf laadhaa. Ani ofiif murtee koodhaaf ofitti amanamummaa dhabeera jettee kunoo fuuldura keenya dhaabbattee yaada nurraa eeggachaa jirti. Akkuma dhageessan egaa obboleettiin keenya jalqaba nama fedhii barnootaa qabu taatee maatiin ishee barnootaaf ishee didanis karaa gargaarsa eessuma ishee hanga kutaa 8tti baratteetti. Barumsa ministirii kutaa 8 erga fixxee booddee kutaa 9ffaa galuudhaaf gargaarsa dabalataa maatii isheerraa gara magaalaa deemtee barachuu barbaannaan maatiin ishee dubartiin barattee eessumayyuu hin geessu magaala deemiitee hojjedhu nuunis nu gargaareedhanii erga isheetti himanii booddee isheenis nama ishee barsiisu waan dhabdeef barumsa ishee addaan kuttee gara magaalaa deemtee hojii humnaa giroosarii keessa qacaramtee hojjechuu ni jalqabdi. Kanumaanis hiriyaa ishee tokko waliin wal bartee jaalala keessa seenanii bakka tokko jiraachuu eegalanii saniin booddees hojii gaddisiisaa hanga daa'ima 3 gadameessa ishee keessaa baasutti ishee qunnamee jira. Sanaan booddee biyya hambaa deemtee turtii yeroo muraasa booddee haala sababa qarshiitiin hiriyaa ishee waliin adda baatee jirti. Ammas hiriyaa lammataa qabattee hariiroo jalqabdus kunis milkaa'uu fi didee yeroo dheeraa qubeelaa erga walii fidhanii booddee biyya hambaa deemtee ji'a 6 erga fixxee booddee kunis milkaa'uu fi hin dandeenye gargar baatee jirti. Erga ta'iin kun hundinuu raawwatee anis jaalala keessaan bahee waggaa 3 fixeen jira. Amma dhugumatti hiriyaa dhiiraa miti hiriyaa shamarranii waliin icciitii koo hiradhee jiraachuun baay'ee natti ulfaataa baay'ees nan sodaadha. Mee maal
gochuun qaba jettee obboleettiin keenyi gargaarsa yaadaa nu gaafattee jirti. Isinillee kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada ishee gargaaruu danda'u obboleettii keenyaaf karaa komentii akka qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha. Kanumaan wal qabatee ani yaada dhuunfaa koo yeroo obboleettii koo filladhu jireenya jaalalaa jalqabaa keessatti namni hunduu miiraan waan itti deemuuf wanta barbaaddee fi wanta feete hundumaa balleessaa kamiyyuu yoo hojjette tole jedhee akka dhiifamaatti si bira darbuu ni danda'a. Garuu guyyaa borii yookiin yeroon erga dheerattee booddee namni hundi madaa fi cittoo namaa erga beekee booddee hinumaa namatti deebisee qoosuunsaa waan hin oolledha. Kanaaf namootatti yeroo siqnu seenaa keenya yerootti himannu yeroo fi bakkasaa kan eeggate ta'uu qaba. Keessumaa shamarran jireenya keessatti waan hedduu waan sin mudachuu danda'uuf namni jalqaba akkuma sin jaallatetti icciitii keessan guutummaa guutuutti yoo himtan guyyaa sanaaf dhiifama sinii godhee inni darbeeredhee isin waliin itti fufee jiraachuu ni danda'a ta'a. Guyyaa rakkoon tokko yookiin hanqinni tokko isin mudatee isaaf yookiin isheef immoo carraan gara biraa isa qoruu jalqabu yoo sammuusaa keessatti dhufe rakkoo isin gidduutti uumameen nagaan deemi sokkii yeroo gaarii siifaa ta'u jedhee namni walgatu seenaa keessatti karaa shamarraniis haa ta'u karaa dhiiraa kunoo obboloota nu maddii jiran gidduutti ilaaluun ni danda'ama. Seenaan obboleettii keenya kanaas kanumadha. Nama itti siqxuu fi jaalattu biratti hanga sirriitti si jaallachuusaa beekte mana tokkotti galuuf yeroon muraasa si hafutti icciitii kee isa mataa dhukkubbii sitti ta'e namichi na waliin jiraatu kun beekuu qaba. Yoo beekuu baatee booddee nama biraarraa dhagahe dhiibbaa narratti uumuu danda'a jettee shakkitu yoo jiraate yeroo sanatti itti himta. Icciitiin kun shamarran kaan biratti waan dhokate miti. Kanaan booddee garuu ati kan gootu namatti siquuf yookiin hiriyaa gara biraa qabachuuf homaa sodaa si keessa jiru kana of keessaa balleessiiti. Namni hundi akkuma koodha. Seenaa gaarii baatee kan deemu parsantii dhibba keessaa parsantii 2dha. Hunduu seenaa mataasaa dhokfatee garaasaatti baatee deema hidhiitii of amansisii taa'i. Waaqayyoo wanta carraa keef siif laate jireenya kee gammachiisuu danda'u atis hin dhabdu. Kana argachuudhaaf garuu garaa qulqulluu fi laphee amanamaatiin nama siqxu hundumaatti gaarummaa fi faara tolaadhaan itti siquu yaali kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabaa obboleettii keenya utubuu danda'u akka komentii jalatti qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaan namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi odeeffannoowwan gaggabaaboo isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii seenaa jaalalaa yookiin xalayaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii nuuf erguu ni dandeessu. Like, share fi subscribe gochuu yaada laachuun deeggarsa keessan ammallee itti nuuf ufaasiniin jenna. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa baay'een sin kabaja. Qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture gammachiista shoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura horaa bulaa. Miidhaginni keenya keessumaa jechaa turre hanqina warri kun warraan warra yaabee beetu faadhaa.